Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Addallee viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'a keessattuu warra Beerut keessa jirtan jechuudha. Beerut yeroo hundaa rakkoon ishii hin dhumatu. Warri biyya biraa taa'ee chaayinaalii keenya hordofu fakkeenyaaf chaayinaalii keenya hordofan jechuudha. Ijoolleen baay'een isaanii chaayinoolota keenya hordofanii keessattuu Dubaay, Saawud Arabiyaa, Kuweet, biyya kamirrayyuu ni hordofanii haga Itoophiyaadhaan bahutu jechuudha. Yeroo hunda rakkoo Beerut ni dhagahu jechuudha. Irra caalii ani kanan dabarsu wanta Beerut keessatti ta'uu fi wantoota garaagaraati kanan isiniin biraan gahu jechuudha. Irra caalii rakkoo biyya Beerut kan chaayinaalii irratti mul'atu. Kanaaf obsumaan nu dhaggeeffadhaa. Obboleeyyan keessan as keessa qabdanii hiriyoottan keessan lammii keessan as keessa jira waan ta'eef yeroo hunda rakkoo biyya tanaa dhageenya jettanii hin ifatinaa isiniin jechuun barbaadeeti. Akkuma beekamu rakkoon biyya tanatti erga hammaatee waggaa xumurreerra lammaffaa isaatitti seenneerra yeroo hiriira bahan san irraa itti aanan aangoo biyya kanaa mootummaan itti aanee ka jiru pirezidaanticha itti aanee ka jiru yeroo san aangoo gadhiiseera. Kunis ammoo gadhiisee jira jedhanii beeksisaniira jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu dhufe mootummaan biyya kanaa aangorraa bu'ee jira jedhanii gabaasanii jiran jechuudha. Ani immoo waan isiniin jechuu dhufe jiraattonni lammiin keenya lammiin Itoophiyaa warra as keessa jiraatan girri kanaan wanta ta'amu hin beekamu jechuudha. Akkuma isiniin jedhe wanti ta'amu hin beekamu. Sababni inni aangoo gadhiiseef illee sababa ibidda kanaa findaataa bombisanii qabeenya nama hundaatu badee lubbuu gara nama 200 oliit akkasumas iyyuu namni kan mada yookaan rakkoon irra ga'e gara 5,000 akkasi guyyaadhaan iyyuu bakka manni gaggaragare kana osoo reenfa fuudhin hin oolan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa namichi aangicha gadhiisee jira. Girri kana wanni uumamu hin beeknu jechuudha. Ofii keenya baay'ee sodaannaa jiraattota biyya kanaati miti wanni isaa irraa hin beeknu biyya keenya miti haadhaaf abbaa keenya waliin hin jirru lafa abbaa keenyatirra hin jirru sirriitti of eeggachuu qabnan isiniin jedha. Keessattuu warri ala keessa jiraatan please warri ala keessa jiraatan sirriitti of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha. Yeroo baatanii galtan sa'aatii keessan eeggatanii galuu qabdan isiniin jedha. Namichi erga gadhiise namni aangootti ol bahee hin jiru jechuudha. Gadhiisee himan malee namni aangoo qabatee jedhamee hin jiru. Kanaaf seerri isaa wal xaxaadha. Nu hin beeknu keenyayyuu hin beeknu kan namaa hin beeknu jechuudha. Keenyayyuu hin beeknu kan namaa himuun immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef. Garuu wanni nan isiniin jedhu namichoon aangoorraa gadi bu'ee jira. Kanaaf seerri isaa waan akka ta'u hin beekamu. Wanni marti jijjiiramuu danda'a waan isaa hin beeknu jechuudha. Waan isaa hin beeknu. Kanaaf warri tikeetii murattanii jirtan warri tikeetii murattanii gara biyya keessanii galuuf taatan osoo mana hin bahin jechuudha. Mana sanii osoo hin bahin osoo iddoo xiyyaaraa hin deemin xiyyaarichi zarrasame moo haqame moo balalii irraa haqame moo dhugumatti guyyaa isaa qabatee deema jettanii kana mirkaneeffattanii osoo mirkaneeffatiin mana hin bahinaa isiniin jechuun barbaade jechuudha. Dhaamsa tana dafee isin biraa gahuu waan qabuufi kanan isin biraan gahe jechuudha. Kanaaf hiriyoottan keessanii sheer godhaa. Seerri isaa waan isaa irraa hin beeknu jechuudha. Waan isaa irraa hin beeknu of eeggannoo guddaa godhaa. Of eeggadhaa. Warri mana jirtanis ta'e warri ala keessa jiraattan keessattuu warri ala keessa jiraattan baatanii sa'aatii keessan eeggattanii iddoo jiraatanitti akka deebitaniin isiniin jedha. Kanan isin dabarsuu dhufe hiriyoottan keessaniif immoo sheer godhaa dara. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Addallee viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'a keessattuu warra Beerut keessa jirtan jechuudha. Beerut yeroo hundaa rakkoon ishii hin dhumatu. Warri biyya biraa taa'ee chaayinaalii keenya hordofu fakkeenyaaf chaayinaalii keenya hordofan jechuudha. Ijoolleen baay'een isaanii chaayinoolota keenya hordofanii keessattuu Dubaay, Saawud Arabiyaa, Kuweet, biyya kamirrayyuu ni hordofanii haga Itoophiyaadhaan bahutu jechuudha. Yeroo hunda rakkoo Beerut ni dhagahu jechuudha. Irra caalii ani kanan dabarsu
wanta Beirut keessatti ta'uu fi wantoota garaagaraati kan nan isiniin biraan gahu jechuudha. Irra caalee kaa rakkoo biyya Beirut kan Chaayinaa liqii irratti mul'atu. Kanaaf obsumaan nu dhaggeeffadhaa. Obboleeyyan keessan as keessa qabdanii hiriyoottan keessan lammii keessantu as keessa jira waan ta'eef yeroo hunda rakkoo biyya tanaa dhageenya jettanii hin ifatinaa isiniin jechuun barbaadeeti. Akkuma beekamu rakkoon biyya tanatti erga hammaatee waggaa xumurreerra lammaffaa isaatitti seenneerra yeroo hiriira bahan sanirraa itti aanan aangoo biyya kanaa mootummaan itti aanee ka jiru pirezidaanticha itti aanee ka jiru yeroo san aangoo gadhiiseera. Kunis ammoo gadhiisee jira jedhanii beeksisaniira jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu dhufe mootummaan biyya kanaa aangorraa bu'ee jira jedhanii gabaasanii jiran jechuudha. Ani immoo waan inni isiniin jechuu dhufe jiraattonni lammiin keenya lammiin Itoophiyaa warra as keessa jiraatan girrigirri kanaan wanta ta'amu hin beekamu jechuudha. Akkuma inni isiniin jedhe wanti ta'amu hin beekamu. Sababni inni aangoo gadhiiseef illee sababa ibidda kanaa findaataa bombisanii qabeenya nama hundaatu badee lubbuu gara nama 200 oliitti akkasumas iyyuu namni kan mada yookaan rakkoon irra ga'e gara 5,000 akkasi guyyaa guyyaadhaan iyyuu bakka manni gaggaragare kana osoo reeffa fuudhin hin oolan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa namichi aangicha gadhiisee jira. Girgirri kana wanni uumamu hin beeknu jechuudha. Ofii keenya baay'ee sodaannaa jiraattota biyya kanaati miti wanni isaa irraa hin beeknu biyya keenya miti haadhaaf abbaa keenya waliin hin jirru lafa abbaa keenyatti irra hin jirru sirriitti of eeggachuu qabnan isiniin jedha. Keessattuu warri ala keessa jiraatan filis warri ala keessa jiraatan sirriitti of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha. Yeroo baatanii galtan sa'aatii keessan eeggatanii galuu qabdan isiniin jedha. Namichi erga gadhiise namni aangootti ol bahee hin jiru jechuudha. Gadhiisee himan malee namni aangoo qabatee jedhamee hin jiru. Kanaaf seerri isaa wal xaxaadha. Nu hin beeknu keenyayyuu hin beeknu kan namaa hin beeknu jechuudha. Keenyayyuu hin beeknu kan namaa himuun immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef. Garuu wanni nan isiniin jedhu namichoon aangoorraa gadi bu'ee jira. Kanaaf seerri isaa waan akka ta'u hin beekamu. Wanni marti jijjiiramuu danda'a waan isaa hin beeknu jechuudha. Waan isaa hin beeknu. Kanaaf warri tikeetii murattanii jirtan warri tikeetii murattanii gara biyya keessanii galuuf taatan osoo mana hin bahin jechuudha. Mana sanii osoo hin bahin osoo iddoo xiyyaaraa hin deemin xiyyaarichi zarrasame moo haqame moo balallii irraa haqame moo dhugumatti guyyaa isaa qabatee deema jettanii kana mirkaneeffattanii osoo mirkaneeffattanii